السلام عليكم. لكم زبني تديمون أك زبن الآخر تاتي نماف كلادين. سورة تنافي تنا لك لا نمتي تنا يو بيخو باتن عالم قد خنا بيتن جيتيات. سورة إسال لماني والجنا في دي دبتشو دافلي الرهين كافل. سورة عالم قد خناتي في نمتي تنا. قروتو تاتي يرونتي أما جروتان خيسا أرقمتي وان تاتي فين الرا دبتشو برباد. namtittiin isin argitan tuni maqaan isiidha Miyaa Khaliifaa jedhama. Namtittiin tuni urjii ummata filmii sagaggaalummaa hojjetuuti. Namtittiin tun yeroo waa xiqqoo dura yuunivarsiitii guddoo Oxford tan Biriitaaniyaatti argamtu sagantaa barattootaan qophooyte haflaa guddoo barattootaaf qophooyte irratti yaamamtee dhiyaatte. Namtittiin tun hojiin isiidha filmii sagaggaalummaa keessatti urjii jedhamtee yaamamti. Achirratti argamtee bifa ajaa'ibaatiin simatamte. Nam tokkollee namni fiixaaleeyyii jee isii yaamu tokko hin jiru. namni isiin tu shororkeessituudha jedhee isii yaamus hin jiru. Inumaa bootaa kabajaa tan namni tokko hin teenye qophatti isiidhaaf qopheessanii kursii kabajaarra teessee sagantaa xumurte. Namni isin argitan kun ammoo aalima guddaadha. Maqaan isaa Badr al-Mishaarii jedhama. Irra guddaan keessan ni beektan jedhee yaada. Aalimni kun yeroo amma jiru tana keessa yeroo gabaabduu torbaan hin dabarre keessatti biyya Sacuudii keessatti aalimni guddaan kun yakka hin beekamneen Muhammad ibn Salmaaniin to'annaa seeraa jara oolee gara mana hidhaa galee jira. Ulamaa'ii gurguddoo isa dura hidhaman warra akka Khaalid Raashidiitti dabalamee jira. Obboleessa Islaamaa jaarraa kana keessa duuloo tokko nama Islaamaa irratti baname yooniif argite taate maaliif duulli akkanaa kun Islaamaa irratti baname? Namni Islaamummaan deemu kun maal balleessii jettee hin gaafatin. Sababni addunyaa tana gubbaa lolli tokko qofaa jira. Innis lola dhugaa fi cubbuu gidduutti gaggeeffamu. Namni haqa yookiin dhugaa harkaa qabu nama Islaamaati. Wanni Islaamummaa ala jiru hundi isaatu cubbuudha. Namoonni Islaamummaa ala jiran ifi isaaniitiif illee walirra duulaa yoo jiraatan gaafa Islaamummaa argan Islaamummaa irra duuluudhaaf tokko tahan. Maaliif jennaan isaan hundinuu baaxilaan deeman waan ta'eef. Bakka rakkoo jirtutti duulanii osoo hin tahin bakka Islaamummaan jirtutti duula banan. Osooniif bakka rakkoon jirtutti duulan taate namtittii filmii sagaggaalummaa hojjettu tana barattoota walakkaa fidanii haflaa irratti hin simatan ta'u. Maaliif jennaan warroonni filmii sagaggaalummaa hojjetan sammuu barattootaa irratti sammuu dargaggootaa irratti warroota dhiibbaa godhan keessaa sadarkaa takkaffaarra jiran. Namoota barattoota irratti dhiibbaa fidaa jiran kana zaahiraan fuudhanii barattoota walakkatti hin simatan. Wanni isaan irratti duulan maali? Rakkoo osoo hin tahin Islaamummaadha. Ammas galee kanaaf wanni nurra jiru Islaamummaa ta'e daran barree daran jabeessinee garaa isaan gubuudha. Kanaaf obboleeyyan Islaamaa anaa fi atis nama Islaamummaa jabeessu Rabbiin haa godhu hamma sagantaa biraatiin walitti deebinutti nageenyaaf jiraadha. Salaamu alaikum.